Akkam jirtu kanneen viidiyoo kana daawwachaa jirtan hundi keessan nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Yeroo dheeraadhaaf chaanaalii Kakuu Miidiyaarraa badeen ture. Akkuma hundi keessan beektan yeroo garagaraatti viidiyoowwan garagaraa karaa chaanaalii Kakuu Miidiyaa isin biraan gahaan ture. Amma garuu chaanaalii Kakuu Miidiyaa maqaa isaa jijjiiree M3 Miidiyaa jechuudhaan bifa haaraadhaan isiniif dhufaan jiraati. Kanneen viidiyoon kun isin bira dhaqqabe nama ni fayyada jettanii yaaddan, ni barsiisa jettanii yaaddaniif sheer gochuudhaan chaanaaliin kootis akka inni akka haaratti sochii jalqabuuf sheer gochuudhaan, laayik gochuudhaan, kanneen haaraa taatan immoo chaanaalii M3 Miidiyaa jedhu kana sabiskiraayib gochuudhaan akka na jajjabeessitan amsa koo gara keessanitti dabarseen ergaa barumsa irraa argattu jedhee yaadeen har'a isiniif qabadhee dhufe gara keessanitti dabarseen viidiyoo koo guyyaa har'aa mul'ata. Ergaan koo akkas jedha. Guyyaa tokko hiriyoota sadiitu jireenya isaanii fooyyeffachuuf baadiyyaa irraa gara magaalaa adeemuuf ka'an. Osoo adeemaa jiranii baay'ee beelli itti hammaate. Boqochuuf jedhanii gara bosona tokkotti yeroo goran maallaqa boorsaa guutuu argatan. Isa booda baay'ee waan beela'aniif hiriyaa isaanii tokko nyaata bitee akka deebi'uuf gara mana nyaataa xiqqoo tokkotti ergan. Inni immoo nyaatan bitu kanatti qoricha godhee maallaqa arganne kana kophaa fudhachuun qaba jedhee nyaata bite kanatti qoricha godhee jara lamaan hafan ajjeesuuf yaade. Yeroo inni nyaata bituuf deemetti jarri lameen hafanis isa ajjeefnee maallaqa arganne kana kophaa fudhachuu qabna jedhanii shira xaxanii isa eegan. Isa booda innis akkuma jedhee nyaata bite sanatti qoricha godhee isaaniif qabatee gara bakka isaan jiranitti qajeele. Isaanis isa ajjeesna jedhanii akkuma mari'atan hiriyoonni isaa lameen sun akkuma inni bira ga'een otoo inni yaadiin dha'anii ajjeesan. Sana booda nyaata inni isaaniif fidee dhufe sana nyaachutti ka'an. Isaan lameenuu nyaanni suni summii waan qabuuf nyaatanii achumatti hafan. Jarri sadeenuu maallaqa ni fudhanna jedhanii yaadan sana osoo hin fudhatin lubbuun isaanii darbe. Maallaqichas osoo hin fudhatin jarri sadeenuu lubbuudhaan achumatti darbani. Kanan dhumarratti isiniif dhaamuu barbaadu gorsi koo dhaamsi koo addunyaa kanarratti yookaan jireenya biyya lafaa kana keessatti anatu nyaata yookaan anatu hittafa jennee hiriyaa keenya irratti obbolaa keenya irratti shira xaxuu akka hin qabne kanarraa baranna. Ni nyaanna jennee kan yaanne osoo hin nyaatin ittafna jennee kan hiriyaa keenya irratti yookaan obbolaa keenya irratti daba itti yaanne otoo hin nyaatin otoo itti nafin nutis ganne akka godaannu irraa barachuu qabnaan dhaamsa koo fi gorsa koo viidiyoo koo guyyaa har'aa kanumarratti xumuree jira.